fuudhee haadha manaa godhatus ani garuu isarraa daa'ima godhadheen jiraachuun barbaada. Haadha zuulanee biyya abbaa ofii sosoneeffannee biyya cabsinee kuufa faarsinee. Ani maqaan koo Aliyyaa Muhammadiin jedhama. Kanin dhaladhee guddadhee godina Jimmaa keessatti. Haatii fi abbaan koo yeroo baay'ee waan walitti bu'aniif jireenyi maatii keenya gammachuu fi wal danda'uun kan carroome miti. Haaluma kanaanis haatii fi abbaan koo bara 2005 80 isaanii walirraa buusuutiin qabeenya isaanii hiratanii gargar kan bahani. Yeroo kanattis gaaffiin karaa mana murtii haadha kee moo abbaa kee waliin jiraachuu feeta jedheen gaafatameen anis haadha koo jedheen akkam filadheetti harmee koo waliin guyyaa sanaa kaasee jiraachuun eegale. Anis yeroo kanatti shamarree xiqqoo umurii 12 kutaa ja'an baradhu waan hin ta'eef adda ba'umsi haadha keenyaa fi gaaffiin abbaan kiyya ati anaan hin jaallattu harmee kee malee naan jedheen barumsa kiyya tasgabbaa'ee fi seeraan harmee koo bira taa'ee barachuun baay'ee natti ulfaatee ture. Kanumaanis jireenyi ijoollummaatti na jibbisiisee ijaa fi gurra koo qabadheen magaalaa Jimmaa keessaa baheen bade. Eessaa fi garam akkan deemullee waan hin beekneef natti galgalaa'ee miillaan halkan otoo deemaa jiru dubartiin ta'e karaa irratti natti dhufte yaa mucaa koo halkan kanaan garam deemta jettee gaaffii na gaafatteen anis deebii deebisuu fi dhabeen imimmaan ija koo keessa yeroo na guutu argitee mana isheetti na fudhattee galte. Haaluma kanaanis seenaa koo gadi fageesseen erga itti mee booddee isheenis fira gaarii magaalaa Finfinnee keessaa nama dhabanii rakkachaa jiran na guddisuu fi na barsiisuu danda'an akka qabdu erga natti himtee booddee eeyyama koo na gaafachuun ani yeroos boollaa fi samiina nyaatu wantan dhabee jiruuf tole jedheen haaluma isheen na ergiteen magaalaa Finfinnee fira ishee bira akka isheen na ergite guddifachaaf osoo hin taane hojjettuu mana isaanii ta'ee qacarameen isaan waliin jiraachuun eegale. haa ta'uutii jireenyi mana namaa ulfaataa fi sukkanneessaa ta'uunsaa eenyuma jalaayyuu kan badee fi kan dhokate miti. Haati manaan ganama yeroo hojii baatuu fi galgala yeroo hojiitii galtu waan hin balleessine balleessiteetta waan hin goone gooteettanaan jettee taa'iif dhaabii na dhawwiti. Kan nama ajaa'ibu abbaan manaan ishee halkan otoo ishee waliin ciisaa jiru bakka ciisicha koo dhufee baay'ee na rakkisa. Anis haalli jiruu koo kun tarii maatii isaanii diiguuf sababa ta'uu ni danda'a kan jedhu shakkuun mana kana keessa hojjechuu hin barbaadu jedheen gaaffii yeroon dhiyeessuu fi haati manaa fi abbaan manaa ati mana kana keessaa bahuu hin dandeessu nu isiin qarshii keenyaan si bitannee jechuudhaan lamaan isaanii nama firaa fi maatii hin qabne na godhanii kanan gaarummaa hojjechuudhaaf yaadee jiru hin ta'u mana kana hin baatu jedhanii na dhorkani. Inumaayyuu guyyaan ani gaaffii kana dhiyeesseetii kaasee mana natti cufanii gara hojii isaanii deemuu jalqabani. Otuman haala kanaan manicha keessa hojjechaa jirus guyyaa tokko haati manaan isaa maatii ishee gaafachuuf achuma magaalaa Finfinnee keessa yeroo deemtutti abbaan manaa erga ishee gaggeessee booddee deebi'ee manatti dhufe wantan ani hin balleessine balleessiteettanaan jechuun mana keessa na gaafatee na reebuu jalqabe. Haaluma kanaanis dirqisiisee gara mana ciisichaa isaatti na fudhachuun durbummaa koo narraa fudhate. Anis kanaan dura marsaan laguu narratti uumamee waan hin beekneef dhiigni baay'ee to'atamuu hin dandeenye qaama koorra dhangala'uu jalqabe. Galgalas haati manaan deebitee yeroo dhuftu dhiiga kana yogguu narratti argan lamaan isaanii mana keessa natti kolfuu jalqabani. Isheenis dubartii waan taateef ganamaan mana yaalaa na fuutee deemtee mana yaalaatiis yaalaan fayyaa akkamitti kun ta'uu danda'a walqunnamtii saalaa raawwattee taa'e jedhee yeroo na gaafatu anis dubbiin kun jireenya isaaniif gaarii hin ta'u jedheen lakkii walqunnamtii saalaa raawwattee tarii hojiin natti baay'ateetu jedheen abbaa yaalaa sanattiin hime. Innis qoricha naaf laatee kanumaan na gaggeesse. Abbaan manaan ishee garuu ammas na dhiisuu hin dandeenye. Anis wanti kun baay'ee natti ulfaateef guyyaa lamaan isaanii mana keessa hin jirre gad dhiiseen jalaa bade. Haaluma kanaan Finfinneerraa magaalaa gara biraa deemeen mana namaa keessa waggaa 2 ergan hojjedhee booddee harmee koo baay'ee waan hin yaadeef rakkoo kana hundumaa argaa ishee dhiisee jiraachuurra ishee waliin rakkadheen jiraachuu naaf wayya jedheen gara magaalaa Jimmaatti imala koo raawwadhe.
intalli koo eessa deemte kan jedhuunis harmeen koo baay'ee huqqachuun qaamaan illee baay'ee jijjiiramtee turte. Anis harmee koo waliin jiraachuu eegaleen maatiin koo barumsa kutaa ja'a addaan hin kute akkan itti deebi'u na dirqisiisani. Otuma na jibbisiisee barumsa barachaan jiru guyyaa tokko hiriyyaan koo bilbila narraa fuutee bilbilattee yeroof garuu namichi bilbiltee fi kaasuu fi hin dandeenye. Erga isheen na biraa deemtee booddee abbaan irratti bilbiltee fi sun bilbila koo irratti bilbiluun yeroo na gaafatu lakki hiriyyaa kootu siif bilbilee amma na bira hin jirtu jechuun yeroon deebisuu fi innis maal ta'aree anaaf si wal barre jedhee haasa'uu jalqabe. Kanumaanis mucaan kun akka carraa ta'ee bilbila koos erga qabatee booddee guyyaa guyyaan naaf bilbiluu fi sa'aatii dheeraa waliin taphachuu eegalle. Ji'oota muraasa booddees kallachi keenyi gara jaalalaatti jijjiirame anis baay'ee jaallachuun jalqabe. Kanumaanis guyyaa tokko haaluma inni na waameen maatii koo jalaa galgala tokko badeen jaalala koo isa waliin dhandhamachaa bule. Uumamni kun waan sammuu namaa keessatti kalaqxu hin beekamtuuti. Guyyaa sanaa kaasee anaaf jaalalli koo yeroo dabalu inni immoo argaa fi haasoo kooyyuu ni jibbe. Kanumaanis anaan waan baay'ee na yaaddessaa deemeef tarii yoo naa jijjiirame hin beeku jedheen kutaa torbaffaa utuun barachaa jiru maaliif biyya hambaa deemeen maatii koo gargaareen anaaf isaaf waan jireenya keenyaaf ta'u hin dalagadhu jedheen murteesse. Kanumaanis maatii koo eeyyamsiiseen piroosesii jalqabee biyya hambaatti imale. Biyya hambaa deemeen garuu ji'a tokkoyyuu isa obsuu nan dadhabe. Anis yeroo jalqabaaf bilbilee fi nagaa yeroon isa gaafadhu baay'ee gammadee toora jaalala koo isa duraa keessa seenuu jalqabe. Ammas guyyaa guyyaan iimoo fi teelegiraamii, waatsaappii fi vaayibariitiin waliin taphachuu fi jaalalan hafuura wal kutuu keenya ittuma fufne. Kan sabbata jedhanii mudhiitti hidhatan bofa ta'ee nama hidda akkuma jedhan inni garuu bilbilaan na waliin taphachaa biyyatti immoo jaalalleesaa gara biraa ululaa akka jiruun dhagahe. Anis kanan dhagahe kana ergan mirkaneeffadhee booddee karaa hedduu akka inni dhiisu kadhadhus waan baay'ee na dideef rabbitti kenneen dhiise. Ammas waggaa tokko booddee deebi'ee waliin haasa'uu jalqabne. Haa ta'u malee jaalala kan isaaf qabu ana malee inni homaa tokkoyyuu naaf hin qabu. Anis waan godhu dhabeen yeroo ammaa kanatti waan tokko ofirratti murteesseen jira. Isa malee nama addunyaa kanarra jiru eenyu faanayyuu jiraachuu hin danda'u. Baay'een isa jaalladha. Lubbuu kooyyuu isaaf hin dhaba. Anaan na jibbee jireenya gara biraa yoo jiraateeyyuu ani garuu daa'ima isarraa godhachuun barbaada. Ergan daa'ima isarraa godhadhee booddee garuu jireenya isaa akka hin jeeqneef waadaa nan seenaafi kana tole naanaa jedhu. Shamarreen kun hin maraatteetti moo jettanii tarii na gaafachuu dandeessu. Anaan garuu jaalalatu kana na godhe. Isin immoo waan naan jettan hin beeku. Ani baay'een jaalladha. Irraa adda bahuu hin barbaadu. Kanan biyya ormaa deemes isaaf jedheeni garuu naaf hin milkoofne. Murtee koo irratti hundaa'atii yaada keessan naaf kenna. Of dadhabeen lammii koo biran dhufe. Nagaa Aliyaa Muhammed Beeruutirraa. Jaalallee koo godina Jimmaa magaalaa Yaabuutti jiraa galatooma. Gootummaa dhagaalte mootii na boojite fuutee naan godaante koomee tokkicha fagoo taate koomee tokkicha fagoo baaru koomee tokkicha bakkar waare koomee tokkicha fagoo waaqu koomee tokkicha fagoo taate koomee tokkicha fagoo baaru koomee tokkicha bakkar waare koomee tokkicha fagoo waaqu. Ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u. Egaan guyyaa har'aas xalayaa obboleettiin keenya Aliyaa Muhammed Beeruutirraa nuuf ergite isiniif dubbiseetaniin ka'e. Obboleettii keenya xalayaa kana nuuf qooduu keef guddaa galatoomisiin jecha hordoftoonni keenyis haaluma isheen nu gaafatteen yaada keessan komentii jalatti akka qooddanii fi kabajaan isin gaafadha. Egaan akkuma xalayaa kana jalqabaa kaasee dhageessanitti obboleettiin keenya yeroo ammaa kana murtee dogongoraarra jirti. Haa ta'uutii jaalala waan ta'eef namarratti murteessuun nuufillee haa ta'u baay'ee murteessaadha. Jaalalli waan nama godhu waan hin beekneef even namoonni of fannisan yookiin lubbuu isaanii balleessan hedduun isaanii ni jiru. Jalqabumaa maatiin ishee erga adda bahanii isheenis harmee ishee waliin jiraachuu jalqabdee booddee gargar bahinsa maatii ishee irraa kan ka'e barumsillee baay'ee akka ishee jibbisiisee fi magaalaa Jimmaa keessaa baatee biyya hin beeknetti akka baddee fi namni gara biraa immoo obboleettii keenya karaarraa fuudhee Finfinnee fira ishee gargaaruu fi barsiisuu danda'u akka jirutti himee booddee isheenis tole jettee magaalaa Finfinnee erga deemteen garuu haalli isheen deemte haala barnootaa yookiin guddisaatiinidha. Garuu isheen kan ishee ramadamte akka hojjettuu manaa taateetti. Haati manaa fi abbaa manaa manichaa baay'ee ishee rakkisanii keessumaa abbaan manaa ishee yeroo haati manaansaa hin jirretti ishee reebuu fi ishee rakkisuu erga jalqabeen booddee guyyaa tokkos haati manaan guyyaa mana hin jirretti obboleettii keenya dirqisiisee ishee gudeede. Baay'ee kan nama gaddisiisu asirratti guyyaan marsaan laguu isheerree akka yeroo sana hin eegalle
kan nutti himtee fi guyyaa sanaa booddee marsaan laguu ishee akka jalqabee dhiigni hedduun ishee irratti dhangala'ee even hanga isheen mana yaalaa deemtee yaalamtuutti kan geessee fi manaan isaallee wanta ishee irratti ta'e yookiin wanta isheen taate yeroo hubattu mana keessatti akka isheen irratti kolfite abbaa manaa ishee waliin ta'uun garuu akka bineensaatti kan ishee waliin jiraatu abbaan manaa ishee akka kana irratti raawwate isheen illee hin beekne. Obboleettiin keenya kunis jireenya isaanii jeequrra yookiin adda isaan baasuurra jettee manicha keessaa baatee baduu murteeffatte. Guyyaa isaan mana hin jirretti erga baddee booddee biyya biraa waggaa 2 jiraatte. Sanaan booddee gara magaalaa Jimmaa harmee ishee biratti deebite. Ammas barumsa ishee addaan kutte kan kutaajaa erga jalqabdee booddee mucaa ta'e waliin akka hiriyyummaatti wal baranii jaalala keessa seenanii erga waliin ciisanii booddee mucaan kun akka ishee jibbedha kan isheen haasoftu. Ammas isa halaluuf jettee biyya hambaa deemte. Haa ta'utii yeroo murtaa'eef seeraan erga haasanii booddee mucaan kun ammas biyya isaa keessa taa'ee jaalallee fi hiriyyaa biraa akka qabate dhageessi. Kana hundumaa rabbitti dhiistee erga calli jettee booddee ammas waggaa tokko booddee hiriyaan ishee karaa teelegiraamii yookiin immoo waliin taphachuu eegalu. Haa ta'utii garuu ammas jaalala akka inni isheef hin qabnee fi isheen immoo baay'ee akka isheen jaallattu kan isheen nutti taphatte. Jaalala isaarraa kan ka'e madaan jaalala isaa na keessaa ba'uu waan dideef ani jireenya koo isa malee jiraachuu hin danda'u. Kanaaf daa'ima tokkoyyuu inni nama biraa fuudhee haa jiraatus irraa godhachuun qaba jettee jireenya ishee irratti murteessiteetti. Meesin yaada keessan maal jettanii gorsituu fi obboleettii keenyaaf kabajaan komentii jalatti akka barreessitaniif isin hin gaafadha. Egaan akka dhuunfaa kootti dhimma kanarratti yaada mataa koo yeroo laadhu'ani obboleettiin keenya dirqisiisamtee kan gudeedamte umriin ishee otoo hin gahin waggaa 12tti. Ta'us garuu jireenyadha takka takkaa hinuma namarratti mudata. Dubartoonni hundi kabaja isaanii jaallatanii fedhii isaaniitiin laataniirra jedhamee dubbachuun baay'ee namatti ulfaata. Haa ta'uutii wanti yeroo ammaa kana sirratti mul'achaa jiru namni lafa kanarra jiru jaalalaaf ta'u hiriyyaa kee ati amma jaallattee jirtu qofaadha. Namni biraa ta'e nam tokkoyyuu sirratti mul'achaa hin jiru. Kun immoo yaadaa fi ilaalcha dogoggoraa ati sammuu kee keessatti uumtedha malee sanyiin addaam lafa kanarratti biqilee jiru heewaan akkasaa barbaaddatee akka waliin jiraatudha kan inni uumamee jiru. Ati otumanni fuudhee jireenya gara biraa dhaabbateeyyuu daa'ima irraan godhadha jechaa jirta. Kun yaada dogongoraa fi jireenya kansaaf kan kee akkanumallee kan daa'ima kee balleessuuf ta'a. Tarii qabeenyi ammati qabdu daa'ima kee guddisuu ni danda'a ta'a. Garuu wanti ati ilaaluu qabdu jireenya jechuun daa'ima qofa qabatanii jiraachuu miti. Bu'aa bayii hedduun qabaatanis dhabanis kan keessatti nama mudatudha. Kanammoo ati deemtee addaam kan kee kan hin taane waliin daa'ima godhachuun kee daran rakkoo keetti baay'isa. Fagootoon deemiin jireenya harmeen kee abbaa manaa isheerraa adda baatee jiraachaa jirtu fakkeenya guddaa siif ta'uu ni danda'a. Haala kamiin qofaa ishee akka rakkachaa jirtuu fi hawaasa keessatti ija maaliin akka ilaalamaa jirtu ati harmee keerraa yeroo kanatti hin barattu yoo ta'e nama si jaallatu nama ati jaallattu waliin hin jiraattu yoo ta'e garaagarummaa xiqqoo ofirratti uumteen jireenya kee gara fuulduraa balleessuu ni dandeessa. Kanaaf murteen kun sirrii miti. Ati ijoolleedha nama borillee guddatu namni 1000 lafa kanarraa si eeggatu waan jiruuf murtee kana hadaraa kee ofirraa kaasinsiin jedha. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 guyyaa guyyaan waan adda addaan nu qunnamaa jira. Jireenyi lafa kanaa keessaa bu'aa bayii hedduutiin kan guutamtedha. Wantoonni gurguddoon guyyaa har'aa laalle lamaan tokkoffaa irratti namicha haadha manaasaa dhiisee shamarra kana waliin ciisu. Lammaffaan immoo obboleettiin keenya kun baay'ee jaallattee jaallachuu isheerraa kan ka'e immoo otoonni haadha manaa qabaateeyyuu daa'ima godhachuu fi akka barbaaddu fedhii isheen dubbattedha. Lamaan isaayyuu murtee baay'ee nama gaddisiisudha. Meesin yaada keessan komentii jalatti naaf qooda. Egaan qophiin guyyaa har'aaf qabadhe dhiyaadhee kana fakkaatti akka irraa barattanii fi jireenya keenya gara fuulduraatti illee even maaltu nu qunnamuu akka danda'u akka beektan akka hubattan abdiin qaba. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufsiniin jecha Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatti seenaa jireenyaa xalayaa jaalalaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u qabatee dhiyaata. Isinillee maatii taatanii chaanaalii keenya subscribe gochuun xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u kan jettan yoo qabaattan teelegiraamiitiin karaa lakkoofsa bilbilaa keenyaa nuuf erguu ni dandeessu. Like, share fi subscribe gochuun ammayyuu deeggarsi keessan nurraan citiin isiniin jenna. Qopheessuu fi qindeessuun kan an isin waliin ture Gammachiis Tashoomeen jedhama. Guyyaa borii qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan turaa horaa bulaa. Gootummaa dhagaalte mootii na boojite fuutii naan godaante koomee tokkicha fakkoo taate koomee tokkicha fakkoo baaru koomee tokkicha bakkarwaare koomee tokkicha fakkoo waaqu koomee tokkicha fakkoo taate koomee tokkicha fakkoo baaru koomee tokkicha bakkarwaare koomee tokkicha warri kun
cufaadha balballi isaanii.